Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaa keessa dabarsee hamaafamtu hundumaas nu oolchee dhangala'uu dhiigaa, cabamuu lafee, irrana foonii, du'a dingataa hunduma isaa nu baraaree bara 2016 keessaatii bara 2017tti kan nu ceesise maqaan Waaqayyo keenyaa kan galateeffamee nuuf haa ta'u. Baricha bitaa. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesooniif barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Egaa dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo barri 2017 kun bara Maatiyoos jedhama. Barri kun abbootiin keenyaa warra Hafuura Qulqulluun isaanitti mul'isee galmee haaraa fuula 365 qabutu dhala namaa kan ta'e hundumaatiif kennamee jedhan. Egaa namni hundumtuu addumaa addaan galmee haaraa fuula 365 qabu kennameef kanarratti egaa baricha bituudhaan yookaan baricha hubachuudhaan Waaqayyo wajjin jiraachuudhaan wanta lubbuu isaatiif galaa ta'u, foon isaatiif immoo eebba ta'u yookaan foon isheetiif eebba ta'u irratti barreeffachuun ga'ee abbaa namaa hundumaati jechaadha. Egaa Waaqayyo dubbii isaa keessatti waan lama fuula kee dura kaa'een jira. Waan lamaanuu keessaa kan sitti tole filadhu jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 15 irratti kaasnee aga 19 gaafa laallu. Fuula kee duraa du'aaf jireenya, eebbaaf abaarsa, bishaanii fi abidda kaa'een jira. Ati kan siif ta'u filadhu jedhe. Egaa Waaqayyo filannoo keenya irratti hundaa'eeti gatii keenya kan nuuf kennu waan ta'eef Waaqayyo dirqiisee nama bitu. Hubannaaf ogummaa nuu kenneera waan ta'eef hubannaaf ogummaa keenya irratti hundaa'ee gatii keenya nuu kaffalaa nuu laata. Kanaafuu bara kana irratti maal gochuutu nurra jiraataa, akkamittiin deddeebi'uutu nurra jiraataa kan jedhu waa'ee bara 2017 kana ilaalchisee caqasa kitaaba qulqulluu maal nu gorsa laata, maal nutti malaata. Mee caqasa gabaabaa waliin ilaallaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Roomaatiif ergee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti yeroo isin hirribaa dammaquun isinitti jiraatu yeroon isaa amma akka ga'e beekaa jedha. Yeroo isin hirribaa dammaquun isinirra jiraatu barri isaa akka inni ga'e beekaa jedhe. Egaa barri kun bara hirribaa dammaquun irra jiraatudha jechaadha. Hirriba akkamii? Hirriba cubbuu, hirriba du'aa, hirriba dagannaa, kadhannaa dadhabnee, faarfannaa dadhabnee, seera Waaqayyoo eeguu dadhabnee cubbuu keessa kan rafaa jiru. Dadhabbii seexanni nutti hawwisee keessa rafaa jirru keessaa kaanee hojii gaarii hojjechuun yeroon isaa barri isaa amma akka ga'e beekutu nurra jiraataa jechaadha. Maaliif jennaan wanti raajame hundumtu xumurameera. Kunoo wanti nuyi agarru, wanta nuyi dhageenyu dhufaatii gooftaadhaaf mallattoolee waan akkasii ta'aa jira jedhanii abbooliin keenya nutti himan gooftaanis kan dubbate hunda raawwachaa jira waan ta'eef kanallee ilaaluudhaan dammaquun nurra jiraata. Inni kan biraan barri amma keessa jirru kun simmintanyaa ishiidha. Yeroo simmintanyaa ishii ta'u immoo dhufaatiin gooftaadhaa akka ga'e beekaa jedhee caafamee jira waan ta'eef kana beekuudhaan bara kana bituu yookaan waa'ee bara kanaa beekuudhaan dammaquun nurra jiraata jechaadha. Dabalatas Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irraa kaasee akkana jedha. Bara isinii ejjaadhaan halalummaadhaan deddeebi'aa turtan isin haa ga'u jedha. Egaa namni ejjatti halalummaatti gadhiisitti bara inni dabarsine hin ga'a. Egaa namnis kana beekee hin ga'a jedhee deebi'u akka qabu gaafa nutti himu kunoo dubbiin sagalee Waaqayyoo akkaataa kanaan nu akeekkachiisa. Lakkoofsuma 13-14 gubbaa irratti immoo wal qoccoluudhaan, wal mormuudhaan, walii keessanitti hinaafuudhaan bara isin dabarsitan isin ga'aa nuun jedha. Bara wal qoccoluudhaan, morkiidhaan, wal loluudhaan, walitti hinaafuudhaan bara nuyi dabarsine hin ga'aa nuun jedha. Egaa maal hojjechaan jiraa? Maal dubbachaan jiraa? Eessatti deemaan jiraa kan jedhu beekuudhaan baricha binnee deebi'uutu nurra jiraataa jechaadha.
qooda wal qoccoluu wal mormuu walii galuudhaan tokkummaadhaan qooda walitti inaafuudhaa waliif yaaduudhaan qooda wal jibbuudhaa wal jaallachuudhaan egaa amma bara haaraa kanatti jireenya haaraadhaan deddeebuudhaan jiraachuudhaan baricha bitu nurra jiraata. Inni kan biraan tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa kaasee gaafa laallu maal jedhaa akka warra hormootaatti fedha isaanii sana raawwachuutti alalummaatti fedha foon keessanii isa xuraa sana hojjechuutti machaa'uutti sirbuutti safara malee nyaattanii safara malee dhuguutti leeyyaasisaa kan ta'e waaqa tolfamaa waaqessuutti bara sin dabarsitan sin ga'aa jedha. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo barichi inni dabarsine sun maal fakkaataa? Deebii kan itti kennu isinidha jechaadha. Maaliif jennaan maal hojjechaa akka turtan beekuudhaan lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 gubbaarratti qoraa of ilaalaa. Amantiirra jirtuu keessaniif hin jirree keessan gooftaa wajjin jirtuu keessaniif akka hin jirre qoraa of ilaalaa jedha. Kanaaf qorree of ilaaluudhaan amma gara gooftaatti deebi'uu qabna. Bara kana keessa barri kun eessatti deemaa jira, attam ta'aa jira jechuudhaan gara barichitti deemaa jiru laallee hubbituudhaan deebi'uu qabna jechaadha. Karaa adda biraa ammas qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qolaasiyaasiidhaaf erge boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti baricha bitaa ogummaadhaan deddeebi'aa jedha. Baricha bitaa ogummaadhaan deddeebi'aa jedha. Egaa Waaqayyo wajjin jiraachuun ogummaa caaluudha. Waaqayyoon sodaachuun ogummaa caaluudha. Seera Waaqayyoo eeganii waan Waaqayyoo jaallatu hojjechuudhaan gaabbii galanii foonsaaf dhiigasaa nyaatanii dhuganii jiraachuun baricha bituudha, ogummaadha. Kanaafuu ogummaadhaan deddeebi'uudhaan baricha bitaa. Inni kan biraan maal godhuu jedha. Maal godhu? Namoonni yeroo Yohaannis cuuphaan lallabu gooftichaaf karaa tolchaa inni jallaan haa qajeelu tulluun gadaa jedhu jedhee lallabe. Akkas jechuun inni of tuulaan gad of deebisu inni seera waaqarraa jallate seera waaqatti deebi'uudhaan qajeelaa haa ta'u. Egaa gooftichaadhaaf immoo yaada qajeelaa qabaadhaa, ija gaarii dhaqadhaa. Muka ijaan naqannetti qottoon qaramee jala taa'ee jira. Muruudhaaf abiddatti gatuudhaaf jedhe. Muka kan jedhame anaaf siniidha, dhala namaati, sanyii Addaamiiti. Ija naqachuu jechuun waan Waaqayyo jaallatu hojjechuu jechuudha. Qottoo inni jedhame dha'icha, balaadha, gidiraaf rakkina biyya lafaati. Xumurri isaa immoo abidda gahannamaadhaaf nama ga'a. Kanaafuu namoonni gaafa sana lallaba Yohaannis cuuphaa dhaga'an maal goonuu jedhan. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaasnee akka agarru maal goonuu maal hojjennu jedhan. Kanaafuu bara 2017 kana keessa mee maal goonu? Mee maal hojjennu? 2016 keessa maal hojjedhe darbe? Waaqayyoof maalan hojjedhe? Lubbuu koo maalan hojjedhe? Amma maal hojjechuun qabu? Akkana jechuudhaan of gaafachuutu nurra jiraata jechaadha. Maal goonu? Inni kan biraan hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 kaasee lallaba Yohaannis cuuphaa gaafa dhaga'an namoonni maal jedhanii? Maal goonuu jedhan. Maal goonu? Egaa maal goonu mee bara 2017 kana keessa maal gochuudhaan baricha binu? Maal gochuudhaan lubbuu keenyaaf galaa qopheeffannu? Isa kanaaf deebiin isin harka jira. Egaa waan hojjennu hundumaa keessatti yoo Waaqayyo jedhee yoo hin jiraadhee jechuudhaan Waaqayyo wajjin karoorsinee deemuu qabna jechaadha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti yoo Waaqayyo jedhee yoo hin jiraadhee kana yookaan sana nan godha jedhaa jedha. Yoo jiraanne malee hundi isaa kan tuudha waan ta'eef. Egaa kana jedhanii deemuun baricha bituudha. Egaa bara kana keessa qooda faarfannu qooda sirbinu faarfachuun baricha bituudha. Qooda xuraa'ummaadhaan deddeebinu qulqullummaan jiraachuun baricha bituudha. Qooda seera waaqarraa jallannee deemnu seera Waaqayyoo eeganii seera sana keessa jiraachuun baricha bituudha. Egaa qulqulluun Phaawulos ergaa isaa
warra Efesoonidhaaf erga boqonnaa 4 lakkoomsa 23 hanga 24 irratti immoo maal jedhe? Yaada sammuu keessaniin, yaada laphee keessaniin Hafuura Qulqulluudhaan jijjiirama. Dhugaadhaaf qulqullummaadhaan Waaqayyoon jiraachuudhaaf namummaa haaraa sana uffadhaa. Namummaa haaraanis Kiristoosidha. Egaa Kiristoosii wajjin namni gaafa jiraatu namummaa haaraa uffate jedhama, uumama haaraa jedhama. Kanaafuu namoota Waaqayyoo barri moofaas hin qabu, haaraas hin qabu. Haarawuu kan qabu nama, jijjiiramuu kan qabu nama. Yoo cubbuma keessa jiraanne ta'e takkaa barichi haaraa miti jechaadha warra sanaaf. Kanaafuu barichi haaraa kan jedhamu namni gaabbii galee yaada garaasaa jijjiirratee gara Waaqayyootti yoo deebi'e, egaa isaa barichi haaraadha. Jireenya haaraa argateera. Jireenya haaraa jechuun Kiristoosiin uffateera. Egaa bara kana keessa nama warra Kiristoosii wajjin jiraatanii, egaa inni darbe nagaa jechuudhaan, ogummaa horannee, beekumsa horannee, sagalee Waaqayyoo barachuudhaan, tsoomnee kadhachuudhaan, waan Waaqayyoo jaallate jaallachuudhaan, kan Waaqayyoo kabaje kabajuudhaan, nama isaa wajjin jiraatee mootummaa isaaf qophaa'u Waaqayyoon waa taasisu. Baricha bituun akkasittiin. Egaa kadhannaan Giiftii Maariyaamii, eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, waadaan toloota wareegamtootaa, arjummaan uumaa keenya Sillaasee nu wajjin ta'ee baricha binnee dhaaltuu mootummaa isaa, faarfattuu maqaa isaa akka taanuuf egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanatti aansee immoo waa'ee fulbaana lamaas waliin barannaa. Egaa Waaqayyo nama achi nu haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.